So xiqimanya kan jedhatu jira. La xiqimanya kan jedhatu jira. xiqimanya mati ani xiqimanya on ta'e kan cala ana cala the business in any way Oromiyaa keessa Jawaar qaba. Sun immoo yunu mirga. Odon qabaadhe ani ammaaf kanan isin jedhu ani ammaaf kanan isin ta'ee jettee amma maddaa gaafachuu dandeessa. Maddaan ammoo respondi si godha beektaa. Attaaki sodiitillee gaafachuu respondi amma waan goonu laala amma waan goonu gara siyaasa taa deebinu gara siyaasa yoo deebine ati totally with all respect Jawaar Mohammed dhugaa inni qabu irraa mulqitee karaan taaneen waan inni hin qabne qeeqaa jirta. Si galaami fakkeenya namni isa dhugaa isaa argee isa deeggaru yaada isaa deeggaru yoo irraa dubbate ati deemi waaqeffadhuu jetta akkas namaan hin jedhan. Ati yoo lammaa amma fakkeenya matarratti hin deemne waaqeffadhu siin hin jedhan mirga keeti matarratti hin deemachuu. Namni Jawaar deeggarus akka mirga qabu walii kabajne garuu yaada mormine bakka hir'inni jiruuf bakka agartee dhugaan jirtu irratti wal mormine challenge wal godhuun sirriidha. Si galaami akkasitti deemna jedha. Yoo yaadan qabaanne Dr. Atinaan kennaa fi Ambo respondi yoo qabaanne gabaasite respondi jechuun xiqqoo. Dr. Atinaan. Generaalin ibse malee ani akkas fakkaatti dubbinoo qeequu dhabnee. Ani namni lammaan nama gaariidha nama qabsoota na gaggeessuu danda'u jedhee namni biraa akkan hin qeeqne hoo kan hin ayyamu ta'e kuni saffakkataa jechuu kiyya. Not only them isa qowwaa namni qeeqamuu qaba dhagahuu qabnaadha kan fudhanne. Amma as deebi'ee hoo dubbatte kanas si godha hoo dubbatte kana qabda hoo dubbatte hippokiraat fakkaata hoo kan jedhe kuni aadaa gandi qubattoota kaleecha ittiin deemuu ture sanii immoo yunu ani akka gaariittan si deebisuudhaaf onnees qabaa wayis qabaa jechuudha. Akka uummataatiitti maddoonaan jettanii ani amma carraaqetan bula qabachuudha carraaqetan bula malee ani hin dhabnesi saniifis leemotii hin qabu si amma. San barbaadan leemotii hin dhabne immoo baay'ee wayi. Kanumaan jechuuf ittaafuuf. Thank you, Dr. Tuuf. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimaa kam jiru? Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, amboolleen yaada kennatu jira. Tokkoffaa Jawaari akka nama tokkootti yakka hin qabu. Biyyattiin itti jiru akkuma Itoophiyaan itti jiru akkuma mootummaan garboonfataa kun itti jiru dubbate malee har'a Jawaar wookaa nama ajjeesee hookaa waraana hidhatee biyya kana dhahaa hin jiru. Jibbiinsa irraa qaban malee laata. Jibbiinsa warri abbaa garaa warri garboonfata irraa qaban malee Jawaar yakka takka hin dalanne. Jawaar hoggaa lamaa hidhaa ture san maa hin dubbatina warri hadha leenca taatanii qeerransa taatanii chachachacha nu qabaa dadhaban. Baqqalaa Garbaa siyaasa keessaa bahe isarra yaada kennattanii tokkoo keessan gandummaa jibbiinsa Jawaar yookaan ilma musliimaa ta'e qofa jibbitan malee kan akka Jawaarii goottonni kalee taraniif ka illa amma jiranitti odoo walitti dammaranii fidanii gocha Jawaar dalagee ummata Oromoo godhe kana hin gahu jechuudha. Warroonni kaleessa lubbuun darbanillee warroonni hanga ammaa ani goota jedhee karaasaa jiruuf mana jirullee sirna Jawaar dalage kana namni tokko dalaguu hin danda'u. Yaa jara kenna dhugaa namaa gaafa awwaalte dhugaa keettu dhokata. Haqa namaa gaafa fudhatte haqa keettu dhokataa jechuudha. Haguma feetillee jibbi Jawaar waan Jawaar dalage ittiin dabalini irraa hin qannasini dhugaa isaa baase. Jawaar goota dhugaati. Jawaar akkanatti warri kaaba bahaa lixaa kun Jawaarii hidda jibbitaniif sababa maal ta'eef maa dubbateedha Abiyyi irraa maa dubbateedha bilisiqinnaa maa qeeqeedha maalidha warri tanaan dura mukatti gale maal dutta miidiyaa kanarraa jechuudha. Yakkummaan Jawaar badimmaan Jawaar takkatti maa wanni balleessee hin jiru wanta lafarra jiru wanta dhugaa jiru dubbate namni kun sabni biyya san keessa namni diqqaatee saree ta'ee namni lubbuun gubatee namni goorra'amee basma'aam jedhee namni goorra'amee namni lubbuu odoo jiru qoraa itti kaa'amee bobeeffamee waa meeqate afaan kamiin Jawaar hin qeexxa obboleessa kiyya akka kaleessa akka nama raaguu tokkotti namni kun raagaa ture bara
Rabbiin itti ibsee raagaa jira. Wanni inni kaleessa dubbate sun hundi hin taane biyya san keessatti. Afaan kamii hadha nama kana afoo dhaabbattan? Afaan kamiin nama kana qeexxan? Rabbiin hin sodaattanii? Nafsiyaa teessan keessatti rabbuma sodaattanii? Haqa namaa haga zulumtan, dhugaa namaa haga miitan, nama dhugaa namaa miidhe bar Rabbi bira jira. Nama dhugaa namaa miidhe Rabbi bira jira. Har'as borus Jawaar goota kutaa 11. Abbammaan kamuu ammaan baada seenaa fedhe hoo dalage Jawaariin ka gahu hin jiru. Jawaarii ka gahu hin jiru. Har'as taanaan borus taanaan waan Jawaar dalagu itti wajjin jirra. Wanni inni hin taajeef wajjin taanaa jechuudha. Takkattiin teessan akka Jawaarii kanatti daladdanii seenaa qabatamaa nutti hin mul'ifne jechuudha. Warri muka keessa jirullee jechuudha. Osoo isin muka keessa jirtan ilmaan Oromoo basmaam jettee qalamte. Osoo isin muka keessa jirtan diina takkattii odoo ajjeesii walii galagaltanii odoo akka bineensaa walii ajjeeftan. Ofiiyyuu odoo walii dhukaaftan harcaatanii wal biraa galtanii keessan san irra yaadan kennanne Jawaarin maan hadha gadi bahee dubbateef guggubattanii iyyitanii jechuudha. Akkasiin bira ilmoo irraa kaatee iyyite waccanii jechuudha. Hinoo cina liqimsa wanti Jawaar ta'e kun isinii ta'a fudhaa isinii hin ta'u ta'a dhiisaa jechuudha. Kanaaf Jawaarin irraa gadi bu'an. Jawaar hadhas taanaan goota Oromoo. Jaalattanii jibbitanii xurreema Jawaariitu isin baasa malee xurreen biraa hin jiru. Kanuma biyyi waraanaan bilisoomu nagaha malee. Kanuma isin jaallatoo abbilee. Thank you. Thank you, Dr. Atinan. Nuti wani uummanni Oromoo beekuu qabu peejiin kun yookiin akaawuntiin nuti warra yaada walqixxummaa amanuu garuu nama dhugaa namaa dabsuu abadan obsan qabnuuf dhugaa namaa dabsinaa yaada yaadan ilaalcha garaagaraa qabna waan ta'eef wal chaalenchi wal godhu dirreen banaadha. Wal haa kabajnu jecha keessatti waan agartee kamuu keessatti daangaa jechoota personal attackii kana walirraa haa dhiisnu siyaasan agartee chaalenchi goonuti. Jawaar ammoo ka Oromoo hundaati. Hundi keessan akka waan nuti ganda tokkotti galchinee isarraa dubbachaa jirruun fakkeessinaa Jawaar ka Oromoo hundaati. Warra amantaa kiristaanaa hordofanii fi islaamaa hordofan ija takka warra laalu maatiin isaa maatii kiristaanatii maatii islaamaa kana seenaa sana hundinuu ni beeka. Nama loogita kan qabne jibbansa hin qabne nama agartee riveenji namarraa godhachuu fi namarraa deeffachuudhaaf nama gadoo namatti hin qabanne jechuudha. Nama qulqulluu akkasumatti waan Oromoo gaarii barbaadu jechuudha. Kanaaf akka Afrikatti akka addunyaatti nama agartee waan gaarii hojjechaa jiru. Kana afaan guunnee dubbannaa hojiin qabataman nu agarsiise waan ta'eef namoonni lakkiinaan ta'u jedhe mirga isaati. Garuu isa puush godhanii waan hin qabne maqaa xuraawaa irra kaa'anii haala saniin deemulleen qeequun gaarii miti. Jawaar akkuma beekamutti jalqabarraa kaasee naan vaayilens qabsoo muuvimentii karaa uummataatiin tarsiimessee nama agartee ofuu barbaadu itti milkaa'ellee jira. Kana boodas itti milkaa'asoo ka agartee waan kana jalqabu ta'e kana godhuudhaaf ammoo ammatti yeroo isii akka hin taane innis jala muree dubbatee jira. Mootummaa agartee qarreef boollaa jiru hallayyaan dabarsinu ammas chaansii qabanii gara jiddugala dhufanii waliigaltee takka araara buusuudhaaf akka isaan uuman irratti puush godhaa jira jechuudha. Tirmizi. Jawaar tokkoffaa Rabbi qaba. Lammaffaa uummata Oromoo qaba. Nama haqaan hojjetaa waan ta'eef wanti isin gootan tokkoyyuu akka hin jirre beeka. Ittiin duulina. Yoo isinii ta'e gargaara. Yoo isinii ta'uu dide dhiisaatii galaa mana keessan ta'a bakka qabsoo abbaa qabsootiif dhiisaniif. Qabsoo abbaa qabsootiif dhiisan. Amma sirra maal jedhe Jawaar? Jawaar qawwee dhukaasee hin beeku. Ati qawwee dhukaastee beektaa? Eessaafaatti dhukaaste? Qawween ati asirraa dhukaastu arrabaa fi qeequmsa qabsaa'ota Oromoo gootota Oromoo xiqqeessuu malee qawween ati dhukaafte eessaafaatti dhukaafte ati. Qawwee Jawaar dhukaasuu dhabe ati eessatti dhukaafte of gaafadhu. Nama tokkoon qawwee dhukaasee hin beeku jechuurra ani eessatti dhukaase. Qawwee ati dhukaasaa turte yoo dhukaasteeyyuu fakkaattonni akka keetii dhukaasaa turan jecha Jawaariin keessaa tokkotti ba'utu ummata Oromoo fayyada jechuudha. Jechi inni tokkotti dubbatu
qawwee ati waggaa 50 dhukaasaa turte caalaa jechuudha. Bu'aas qaba. Ummata Oromootis faayidaa qaba. Kanaafuu wanti garbummaa jalatti nu bulchee garbummaa jalatti nu deebise isinidha. Har'allee garbummaa jalatti nu deebiftan. Maaliif? Oromoon haqa qaba. Oromoon miidhamaadha waan ta'eef kennaa Rabbiin ummata Oromootiif kennetti hin duulina. Galaa mana keessan ta'a jireenya keessan dhuunfaa keessanii jiraadha ummata Oromootiif ta'eera inni hin jaallata Oromoon baay'ee jaallata Oromoon. Kanaafuu Jawaarii irraa gadi bu'a afaan Jawaariin qeexxaniin hin qabdanii isin bara. Yeroo maqaa Jawaarii dhooftanii ilkaan keessan kan dhiqadhaatii kootta isinii miti namni Jawaariin qeequ jechuudha. Jawaar goota Oromooti. Xiinxallaadha waan hunda beeka waan hojjetus waan hojjetuuf ta'us hojjetes itti milkaa'eera isiniin jechuu barbaada. Warri Jawaariin qeexxan asumaan inshallah Rabbiin habaan mansuuri isin Ulfaadho. Dhadhaa ibidda bu'isaa. Natti fakkaata. Kiniinii mutaa liqimsaa jedhaani. Kiniinii mutaa. Jamu. Asirratti waa'ee takkatti Jawaariif godhe. Respondii godhuuni I think Eegaa. dirqama natti Eegaa fakkaata jala keessumaa Qoe maqaa namaa hoo kaasan. Ambo. Jara keessaa Ilaa. xiqqoo Maqaa namaa hoo haawusaa. Anini kaasan. bakkin ture. Qoa kaame. Deebisuu qabasiif. Amboo laali. Amboo Amboo laali. rispoondii ni goota. Akkasitti deemna because isa qofa mooressaa kiyya namni yaada garaagarummaan waliin qabu sanii xiqqoo rispoondii haa kennu jechuu barbaadeeti. Na uffachan hundinuu yaada Qoe qaba waan ta'eef. Hayyee Walirra kan haa dura kennu. obboleettii Amboo sii keenya dabala. hawwiidha kanan jedhuuf Haa dabalu. Ilaa. Barsiisaa Amboo dabalu. Amboo warra nu deebifta. hawwii Walirra maqaa deebifta, kiyya waan yaamteef amboo waan jetteef amboo waan jaalattuuf amboo kaafte so jaalala keetiif ulfina qaba garuu maal asirraa waccanii kan jettu kanatu jire maal bu'aa buuftee kan jettu ani Oromoo ta'uudhaaf bu'aa guddaadha Oromoodhaaf si keessatti si bira jedhee Oromoo hedduu magaalaa Oromoo keessatti argamuunuuf Juhaar caalaa ammam Oromoon milkaa'anaaf sunu takke inqeeqinaan jette san irra deebi'uun fe'u duratti turre ta'a. Akka saree asirraa waccan kan jedhu kana gaalaal deebiidha. Ati maal godhaa jirta hawwii teenya mee as teessee amma atis dhukaasaan jirtu bee of arrabsaa jirte jechuudha nama biraatiin akka saree waccanoo jette. Kuni siyaasaa keessatti fudhatama hin qabu. Namni hin mari'anchaa jirra as teenye. Xinnoo ol ka'uu qabna bakka jirru. Afachuu obsi kana siin jedhu. Iwaca akka sirreeftuuf egereefu waan baay'ee walii mari'achuuf teenye waan ta'eef. Laamma waan baay'ee walii mari'achuuf teenye ta'e. Juhaar abbaa haqaati an jettu sani Juhaar abbaa haqaati haqa ta'uudhaaf immoo proof godhamuu qaba. Warqi bawarqannatu diamond መሆኑን ቢታወቀው proof godhamuudha ilaa qameet akka gaariitti qarameet He did prove it. Maybe you didn't see it. He did prove it. Why tanacho wachu ai awachu ana winter awi da fande weekend na yaada city fechuudha ati mo yunu itti daamuudha fitta inni sinu of dandeesse odo siyami ma awwattamo so kanatu jira jechuudha garaasi kun siyaasa moti beek kun siyaasa haasaa jirru beek amma respond godhaatuma jirra wal qajeelchu jirra malee kun siyaasa moti Juhaari ani akka nama tokkootti nan qeeqaqee ufufanta ati defend godhu malee wan meera waan qabdu sanoo ta'e akkamitti defend godhoo kan jettu ta'e Oromoon galaan jettu maalifan gala Oromiyaan kan Juhaari moti tanteeti moti Oromiyaan kan walooti so ani la fudhadhen kutu namni nama tokkotu moo dubbate Professor Isqeel Gabbisaa amma Wallagga fudhatee ganda Amaaratitti galee jechuudha amboo immoo lafa fudhattee naan morma tokko sunis kanuma jiru be jara keenya ajaa'iba kan Oromoo kun so gandummaadhaaf galaa cal jedhaa rafaa nuti isinii beeka kan jedhu suni fudhatama hin qabu eega maqaa kiyya kaafte fi so kan caalaa siyaasaa akka guddifnu personally ho deemte anillee personaliin gadi bu'ee deebisa waan ta'eef xinnoo san bira odoo dabarree gaariidha. Juhaari maal cal jette Juhaari kan jedhu san jedhee tan irraa bu'a. Juhaari is icon dubbachuu qaba. Cal jechuun isaa sunillee dubbadhu kan jedhee fi kanaaf dubbatummoo waan isa dubbate saniif kun sirriidha kun sirrii jennee qaaquunis mirga kiyya akkasitti fudhadhaa isinifan dabarsa maayikii.
Thank you Ambo. Laali jara kenna wanni godhuu qabdan. Ambo. Inni rakkisaa jira jaalalloo dhiifama. Hayyesi kennina Dhiifama. barsiisa. Takka jechuun Okay, mee dubbadhu. Ayya. isiniif hin kenna. Tole dubbadhati Xiqqoo network carraa keessa biyyaa waan galmeessa. ta'eef madda walaa bu'aa moo atilleen of carraan kan keeti biyya waan jiruu fi barsiisa. Laal an jalqaba siyaasa Oromoo keessaa waan jibbu tokko qaba. Ana qofa sirrii kan jedhu. Ana malee garaagarummaa yaadaa daayiversifaayi aadaa ta'e qabna. Oromoo sirni takka ciinii garaagaraa jedhan yaada garaagaraa qabna. Namni yaadaan qeeqamuun, yaada dhiyeessuun qeeqamuun, ideoloojii inni hordofuun qeeqamuun waan jiru nan fudhadha. Qeeqni Jawaar irratti deemu garuu qeeqa yaada isaatii miti. Qeeqa maanu caalee fi qeeqa jibbiinsa eenyummaa isaati. Kanaaf hin morma yeroo hunda. Qabsoo Oromoo keessa obboleessa kiyya gatii guddaatti kafaleera. Hidhannoo sana keessa illee turee jira. Baay'ee karaa nagaanis qabsaa'een jira. Karaa nagaanis qabsaa'een jira. Hundaa argee jira. Summiin qabsoo Oromoo keessatti awwaalame ana malee ana qofa sirriin qabsoo Oromoo keessatti awwaalame hanga har'aa wanti Oromoo gatii kafalchiise isaadha. Seenaa tokkoon isinii kaasa. Hidhannoo sanallee argeen jira. Qabee kuna beeka. Karaa gara natti fakkaate illee biyyuma koon jira. Hidhaa yooma akka ba'e illee beektani. Ifatti dhugaa uummataa kiyyaan dubbadheen jira. Arsi gaafa jette bakka sana dhaqxeeti baay'ee akka gantuun laallamta. Wanta adda bilisummaa Oromoo keessaa baase tokko kana. Lama ana qofa sirri bakka garee wayii qofa sirri. Ka yaada kee mormu ni du'a. Ka yaada kee mormu gantu arsi. Ana malee takka bu'aa Oromoo. Ni beektan miti. Umar Suleymani akka yaa'ii adda bilisummaa Oromoo irratti akka dhihaanne akka sirbina godhame bari ajjeechaan irratti labsame Umar Suleymani Elemoo Qilxuuf jaarraa abbaa gadaa irra maaltu fottokse maaltu adda baase. Baarootumsaa gaafa kam ajjeefame agartanii gaafa kam ajjeefame jummata ajjeefame sa'aatii zuwiin salaatamutti. Eenyuun diinoomsuuf jaarraa abbaa gadaa obboleessa kiyya. Kuni jabina namaatiif namatti duuluun maqaan kee Jawaar waa ta'eef namatti duuluun kaleessallee qabsoo Oromoo kuffise malee eessaan hin geenne. Ana maleen Oromoo eessallee hin geessitu. Soo gaafa waaqeeqnu gaafa dubbannu dhugaarra dhaabbannee dubbannaa jechuudha. Dhugaan irra dhaabbannee dubbannu dhugaa Haji Adam Saaddooti. Dhugaan gaafa charchii keessaa ati harka dhooftu calanqoo fi aanoo irra dhiirri harmaa fi harkatti muramaa turte Oromummaa oolchuufi. Gaafa leencoon mallas wajjin araakiiroo caffaru gadhii gammadaa fa'eessa turte. Gaafa hedduun ishii boolee yaatu gootamaa hawaasfaa Qaasim Amaane Gishuu Zaaraa biyyatti awwaalamte dhugaa Oromootiif dhugaa ilmaan Arsii akkasitti beekuun barbaachisaadha jechuudha. Qixa sanaan agartee Jawaaritti illee waa dhufte isaan jechuudha. Waa'ee tokkummaa Oromoo gaafa fudhatte Haji Adam Saaddoo ijoollee Arsii oolchuufi miti, ijoollee Musliimaa oolchuufi miti, waraqaa kan nyaate tan garaa nu baate garaa nu dachaate kan jedheefi tuulama dhaqee ijoollee tuulama oolchuufi gatii Oromummaaf kafale beeki. Gatii dhiirti kaleessa kafalte jechuudha. Jawaar Mohaammed ammoo qabsoo dhiigaaf lafee ilmaan Oromootiin gadi dhaabbattee Finfinnee seente sana warra mallasatti gurguratteeti
Boolee yaate obboleessa keessatti maa dhagaye. Boolee yaate mallasatti gurgurattee. Qaasima maanfadha jamaa roobalee nadhii guutamaa itti awwaalamte biyya keessa diinatti gurgurattee yaate sana. Achi baatee Oromoo kutaaf lagatti isaan qooddee gurguratte sana hanga hafte mataa walitti qabee Oromoo abbaan injifannoo godhe. Oromoon afaan takkaan Jawaar akka jettu godhe. Obboleessa kiyya dhugaa walitti himna yoo taate eenyutu san godhee jiraa seenaan himime. No one. Ana maleen Oromoo balleessite. Ana maleen ana qofa sirriin Oromoo diigde. Jaarraa oliif qawwee dhukaafne bu'aa maan finnere. Isa amma Oromiyaa keessatti ta'aa jiru quba qabdaayi. Nagaa barbaanna nagaaf qabsoofne nuti beektaa. Akkati qoostu kana miti anji'a torba ijaa fi harkaaf miilli koo hidhamee mana dukkanaa undergroundiin turee ba'ee obboleessa kiyya. Hoggaa tokko gara lamaan jalaan hidhamee ji'a 6 kaatee naan harkaaf miilli na hidhamee gaafa mana ficcaaniin deema obboleessa ijji kiyya na hidhamaa naan deema. Kan qabsoofne nagaa uummata Oromootiif. Kan qabsoofneef hiree ofii murteeffachuu uummata Oromootiif malee uummata Oromoo ajjeesuuf saamuuf miti. Maaltu ta'aa jira har'a? Eenyu ajjeefne eenyu bilisoomneeree. Kanaaf dhugaa Oromoof qabsoofne yoo taate haqa Oromoof dubbanna yoo taate tokkummaa Oromoo sanaaf gatii kafalla yoo taate wal bira madaalchifneeti kamtu irra karaa salphaadha kamtu irra Oromoo baasaa jennee ka Oromoof ta'u bira dhaabbannaa jechuudha. Kiyoon fudhannee hangantuudha handiina bakka dirqama waa ati jette yoo hin jenne handiina hangantuudha. Who the hell you are? Eenyu ati? Atis Oromoo? Anis Oromoo. Karaa natti fakkaateen qabsaa'uuf mirgan qaba. Baay'ee isinitti himaa dhagaa. Biltsiginnaa ta'uu yakka miti. Oromoo ajjeesuu yakka malee abbaan fedhe ka'ee biltsiginnaa deeggaruu danda'a. Kun aadaa siyaasa Oromoo keessa baratamuu qaba. Dirqama na qofa sirriin dogongora kaleessas qabsoo Oromoo gufachiise gatii kafalamillee hiika dhoowwe obboleessa kiyya. Gatii kafalamillee hiika dhoowwe. Arsooma isaatiif muslimummaa isaatiif jabeenna isaatiif waan isin caale qofaaf qeexxani that the reason wanti yaada keessan fudhachuu diduuf yaada Jawaarii fi miti jechuudha. Yoo tokkummaa Oromootiif taate yoo dhugaa Oromootiif taate Shawwaaf Wallaggarra guutuu Oromiyaa keessa gatii kan kafalee du'a haa caaluuf ilmaa musliimaati. Arsiidha. Deemii gaafadhu. Agartee dhugaaf akkas kafalla. Dhugaa bira dhaabbanna. Haqaaf dubbanna. Yoo natti himiin barbaachise jechuudha. Gatii haa caaluuf kutaarsi keessa kafalame deemii gaafadhu guutuu Oromiyaa kana keessan tureen. Mee akkanatu irra kana godhe yoo naan jette ana dogongora qaba siifin sirraa. Waan musliima ta'eef moo waan Arsii ta'eef bira dhaabbanne waan Harargee ta'eef bira dhaabbanne dhugaa Oromootiif sila dhaabbatee bira dhaabbanne. Har'aas borus nama dhugaa Oromoof dhaabbatu bira dhaabbanna. Karaa dhugaa Oromoo gargaara jenne Oromoo waan barbaadu sana gonfachiisa jennee itti amannu nama waan san geggeessu bira dhaabbanna. Karaa itti amanne bira dhaabbannu. Yaanni Jawaar qabatee as ba'e qabsoo karaa nagaa wanna kaleessatti amanu mirga qaba. Sitti tolu ni deeggarta. Sitti toluu baatu ka barbaade deeggarta. Maaluma duulli Jawaar yoo callise hin callise maal ta'e akkana ta'e. Mee aga ambe wanna tokko mee ambo mee akkanuma yoo laa dhiifama na godhi maqaa kee waamu kootiif
loojikaalii dubbachuun sila barbaaduuf gadi bu'ee sadarkaa namoonni itti haasa'uun barbaadu. Mee Jawaaruma guyyaa mata kamii amma qabsoo Oromoo keessa jira. Asumarraa ba'ee keessa arrabsaa oolutti duulaa oolu kumii kumaatamii gadi ba'eetuma guyyaa takka. Ebalu wallagga gantu jedhee isa dubbatu agartee beekta. Ebalu shawwa isa akkana jedhu agartee beekta. Dhiis parsenaalii gadi ba'ee Isqeel akkana Dooktor Ta'anaan akkana isa jedhu agartee beekta. Political maturity hanga wal taran agartee. Takka ani isinii himaa dhagaye wanna biraaf miti Oromoo yaaddanii Oromoof qabsaa'uu fi miti obboleessa kiyya maqaa Jawaar waamtanii beekamuuf xiratiin keessan zabanni sun ammoo tareera nama baay'ee achirraallee galata qaba nama baay'eetu Jawaar qeeqeeti beekame faarsitee miti qeeqxeetuun beekamtaa jechuudha jabaan akkasii beektaa jabaan akkasii beekamuuf malee qabatama lafarra yoo gabbuune xurii qeenshaa wanna Jawaar Oromoo godhe hin goone seenaa darbe keessa Oromoo diigu achi ana malee achi oduma asirraa iyyitan bara meeqa nyaattamne bara meeqa ijoollee qaalii awwaalanne obboleeyyan kiyya Eertiraa keessatti maaltu ta'e Eertiraa keessatti maaltu ta'e kaafnee haa dubbannu laata maaltu ta'e Eertiraa keessatti kaafnee haa dubbannu taata adda bilisummaa Oromoo eenyutu diige haa dubbannu laata dhaaba uummata Oromooti kan jedhe fuudhee ganda tokkotti kan galche eenyudha kora shanan dhaabaa keessa eenyudha namni shanan sun dhugaa rabbii yoo dubbanne amma hoggansaaf kan dhiyaatu jaalgollicha moo marroo dhalaata odoo sanii Jawaar godhe hoo silaa maaltu jedhama laata dhuftanii sirumaayyuu kaa viidiyoo wal bira qabu eegaltanii jechuudha. Qaanyi namni ilaal nama sodaachuu gaafa dhabe maqaa namaallee waamee beekamuufillee gaafan kaayyeffate waaqa sodaachuun dirqama jechuudha. Kanaaf milkaa'uu dhabne kanaaf galma barbaadamu sanallee gahuu dhabne si himaa dhagaye obboleessa kiyya. Oromiyaan tan ilmaan Oromooti. Oromiyaan tan kutaa hundaati. Kutaan hundinuu gahee keessaa qaba. Gahee tokko awwaaltee tokko faarsee tokko gaqqabdeen bilisummaan ati fiddu tokkollee hin jiru. Yaada namaaf gaafa kabajaa qabaatte. Kutaa hunda gaafa walqixaan laalte. Baqqalaan gatii kafalee jira qabsoo Oromoo keessaa ba'ee jira. Gantu jettee as baate sii dubbattu hin dhageenye. Isinii dubbattu hin dhageenye. Because ganda kee waan ta'eef baqqalaan gandatti nama nammoo beeki. Ati garuu isa qe'uu kan dhiifteef ganda kee waan ta'eef. Naamani believe me minim sababa biraan qabdu. Odoo Jawaar ta'ee silaa qaata dhukkee irraa kaafte. Akkana godhee biltiginnaa walii galee minaamin obboleessa kiyya bari eenyu akka saamee eenyu akka lamaan taphataa jiru eenyu akka dhiichisaa jiru maal quba dhabdee irraa dubbannaa kanallee gadi baanee laata. Wanni an jechuun barbaadu Jawaar yaada inni dhiheessuun haashas maayikii qabadhu osoo qeeqxanii nan fudhadha. Abbaan namni kamiyyuu abbaa barbaade qeequu danda'a abbaa barbaade deeggaruuf mirga qaba. Dhaaba siyaasaa kan barbaade deeggaruuf kan barbaade mormuu mirga qaba. Nan amana. Ittiin amanaan nama barate. Yaadaan wanna godhani. Loojikaalii yaadi Jawaar dhiisirratti anillee dhaabbadhee qeequu danda'a. Gin jibbiinsa lafee sana isaaf qabdani. Waan isin taruu fi waan arsii ta'eef. Waan isin taruu fi waan arsii ta'eef. Sun sammuu kee keessa qofa jira beeki. Kun sammuu kee keessa qofa jira. Yaadaan deefta dhageeffadhu kaa kun yaada kiyya tokko ilaal kan jennu kana. Yaada kiyya dhumarraa yaadaan deefta. Barsiisaa isin gabaabsaa. Irraa bu'ee bakka. Hankana waan ta'eef yoo qeequu barbaadani loojikaalii yaadan dhiyeessuudha dhaabbata qeeqaa. Akkuma isin jibbitan sana
kan jaalatu kumaatamaan jira. Yaada barsiisaa Dhugaa miidhaginaa fi xixiqqoo haa fixachiisa. dhugaa Wallaahi dhugaa rabbi dhugaa waan qabuuf haa dubbatu dhiisa. Oromoo biraa haqa waan Kennee qabuuf fi haqa Oromoo nuti hin haallu. Haqa nu biraa waan qabuuf bira dhaabbanne. Karaa inni deemaa jiru kanatu karaa haqaatiif bira dhaabbanne. Qaanqee inni qabsiiseen